Misaa'ilonni Iraan boba'aa guuttachuun ajaja qofa eeggachaa jiru jedhame. Osoo diinni qophaa'in osoo rukutamin dursii rukuti tarsiimoon jedhu mooraa waraanaa Iraan keessaa dhagahamaa jira jedhameera. Yeroon naanna'aa jiru jettonni waraanaa samii gammoojjii keessaa boba'aa jiru. Akkasumas gadi fageenyaan wiirtuuwwan ajajaa Teheraan keessaa ajajni hasaasamaa jira. Osoo diinni socho'iin qophaa'ii rukuti jedhamaniiru. Iraan qarqara irra jirti. Misaa'ilonni ishee haaduu gadi qabuu qofatu hafe. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Aziz Naasir Zaadii addunyaa fi ifatti labseera. Yoo mariin niwukileeraa fashalaa'e, yoo waraanni dirqisiifame sana booda addunyaan yaa beektu buufataaleen Ameerikaa naannicha keessa jiran hundi isaanii ni gubatu jedheera. Galoo galaana Pershiyaa irraa kaasee haga gammoojjii Iraaqitti, Sooriyaa irraa haga Baareen bakki waraanaa USA hundi amma xiyyeeffannoo ta'eera. Iraan hin eegdu jedheera. Yeroon Iraan qophaa'anii jiru. Misaa'ilonni baalaastikii mataa waraanaa toonii lama ol ulfaatuun gaggaragalfamanii yaalamaa jiru. Iskaadroonni jettii bakka isaanii qabatanii jiru. Ajajni tokko ibidda ni qabsiisa. Dubbii qofa miti kuni qophiidha. Kuni qophii waraanaatti jedhameera. Hoogganaan olaanaan biyyattii Alii Kaamenii kanaan dura akeekkachiisa dabarsaniiru. Misaa'ila jabeessa, humna keenya jabeessa, daangaan fudhatinaa jedhaniiru. Ammas Iraan kana gochaa jirti. Trump gama biraatiin boombii darbachuuf doorsisa. Iraan garuu akkas jetti. Boombiin hin rukutamnu dursinee rukunna jette. Mariin marsaa itti aanu burjaajee cabe. Trump kamisa jedhe. Iraan immoo wiixata jette. Garuu duubaan Iraan minjaala konfiraansii osoo hin taane waraanaaf qophaa'aa jirti. Kana booda dippiloomaasii miti. Kun lakkoofsa duubatti deebi'uudha. Naannichi bakka tokkotti dhaabbatee jira. Addunyaan hafuura ishee qabattee ilaalaa jirti. Gama biraatiin onnee Veenaa irraa ejensiin anniisaa atoomikii idil addunyaa Iraan irratti murtii dabarsuuf yaadaa jira. Iraan marii kornee ta'uu isheetiin gaadha jetti. Itti aanaan itti gaafatamaa dhaabbata anniisaa atoomii Iraan ifatti dubbataniiru. Dirqama keenya ol tumsinee jirra. Hanqinni dirqisiifannaa kun yoo itti fufee garuu tumsa kana adda kutuu dandeenya jedheera. Oduu biraatiin shakkamee hidhaarra kan ture Artisti Anduaalam Gosaa ji'a Sadii booda gadhiifame. Du'a jaalalleessaa kan turte shamarree Qananii Addunyaa shakkamee ji'a bitootessaa darbe poolisii magaalaa Finfinneen kan to'atame Artisti Anduaalam Gosaa kibxata waxabajjii 10 bara 2025 waaree booda wabiidhaan hidhaarra ba'uun dhagahame. Gadhiifamuu artistii kanaa wal qabatee maatiin Qananii Addunyaa komii isaanii dhaggeessisaa jiru jedhame. Weellisaa beekamaan Oromoo Andualem Gosaa fi Qananii Addunyaa kaadhimaa walii ta'uun isaanii dhiyeenya BBC'tti himaniiru. Qananii shamarree umurii 25 turte. Bara 2011 Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti muummee haayidroolikii fi waatar injiinariingiin eebbifamte. Kana boodas biiroo bishaan fi inerjii Oromiyaa keessatti hojjechuun beekamtii argatte. Akkasumas moodeelii beeksisaa fi bohaartii garaagaraa irratti hirmaachuun uffata aadaa Oromoo miidhagdee miidiyaa hawaasummaa irratti mul'achuun akka aadaa Oromoo guddisu gooteetti. Misaa'ilonni Iraan boba'aa guuttachuun ajaja qofa eeggachaa jiru jedhame. Osoo diinni qophaa'in osoo rukutamin dursii rukutii tarsiimoon jedhu mooraa waraanaa Iraan keessaa dhagahamaa jira jedhameera. Dirooniin naanna'aa jiru. Jettonni waraanaa samii gammoojjii keessaa boba'aa jiru. Akkasumas gadi fageenyaan wiirtuuwwan ajajaa Teheraan keessaa ajajni hasaasamaa jira. Osoo diinni socho'iin qophaa'ii rukutii jedhamaniiru. Iraan qarqara irra jirti. Misaa'ilonni ishii qophii xumuraniiru. Boba'aa guuttataniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Aziz Naasir Zaadii addunyaaf ifatti labseera. Yoo mariin niwukileeraa fashalaa'e, yoo waraanni dirqisiifame sana booda addunyaan beekuu qabdi. Buufataaleen Ameerikaa naannicha keessa jiran hundi ibiddaan gubatu jedheera. Galoo galaana Pershiyaa irraa kaasee haga gammoojjii Iraaqitti, Sooriyaa irraa haga Baareenitti bakki waraanni USA itti argamu hundi xiyyeeffannoo ta'eera. Iraan kana booda hin eegdu jedheera. Yeroon isaanis qophiirra jiru. Misaa'ilonni baalaastikii mataa waraanaa toonii lama ol ulfaatuun gaggaragalfamanii yaalamaa jiru. Iskaadroonni
xiyyaaronni jetti bakka isaanii qabatanii jiru. Ajajni tokko ibidda ni qabsiisa. Kun dubbii qofa miti, kun qophii waraanaatti jedhameera. Hoogganaan biyyattii Alii Kaamenii kanaan dura akeekkachiisa kennuun isaanii ni yaadatama. Humna misaa'ilaa jabeessa daangaa fudhatinaa jedhaniiru. Ammas Iraan sirriitti kana gochaa jirti. Gama biraatiin Tiraamp boombii darbachuuf doorsisa. Iraan garuu akkas jetti. Boombiin hin rukutamnu, dursinee rukunna jette. Mariin marsaa itti aanu burjaajee cabe. Tiraamp kamisa jedhe, Iraan immoo wiixata jette. Garuu duubaan Iraan minjaala konfiraansii osoo hin taane dirree waraanaaf qophaa'aa jirti. Baha giddu galeessaa keessatti wallabdeen gamaa gamanaa boba'aa jira. Iraan dhiibbaa warra dhiyaa guddachaa jiruu fi balaa Israa'el dhufaa jiruuf akeekkachiisa ibiddaa kennite. Haleellaan kamiyyuu deebii madaalawaa fi humna qabuun deebii akka argatu ibsite. Gama biraatiin onnee veenaa irraa ejensiin anniisaa atoomikii idil addunyaa Iraan irratti murtii dabarsuuf yaadaa jira jedhame. Teeraan marii kornee ta'uu isheetiin gaadha jetti. Itti aanaan itti gaafatamaa dhaabbata anniisaa atoomii Iraan ifatti dubbataniiru. Dirqama keenyaa ol tumsinee jirra. Hanqinni dirqisiifannaa kun yoo itti fufe garuu adda kunna jedheera. Gidduu kana Teel Aviv keessatti shubbisni waraanaa daran jabaachaa akka deeme miidiyaaleen Israa'el mirkaneessaniiru. Karoorri waraanaa qophaa'aa jira. Meeshaaleen waraanaa socho'aa jiru. Akkasumas waggoota booda yeroo jalqabaatiif carraan haleellaa xiyyaaraa Israa'el iddoowwan niikuleeraa Iraan irratti raawwachuu akka dandeessu balaan dhugaa ta'e mul'achaa jira. Iraan garuu nu tuqaatii achi booda waan isin mudatu argitu jechuun waan hundaaf qophii ta'uu beeksifte. Ministeerri ittisaa biyyattii Aziz Naasir Zaadii ifa dinqisiisaa ta'een akeekkachiisaniiru. Yoo waraanni nurratti fe'ame buufataalee waraanaa Ameerikaa naannicha keessa jiran hundinuu harka keenya galu. Lilmoo cabduun tokko osoo nafne ni barbadeessina. Biyyoota keessummeessituu keessatti illee ni barbadeessina jedheera. Itti dabaluudhaanis Iraan dhiyeenya kana misaa'ila mataa waraanaa toonii 2 qabu yaaluun ishee Teeraan guddina waraanaa ishee irratti daangaa kaa'uu fudhachuu diduu ishee agarsiisa jedhame. Hoogganaan olaanaan biyyattii Alii Kaameniin duraanuu baatii fulbaanaa keessa dandeettii misaa'ila Iraan cimsuuf gaafatanii ture. Amma hawwii sun yeroo kamiyyuu caalaa dhugaatti waan dhiyaate fakkaata. Gama biraatiin pireezidaantiin Doonaald Tiraamp duula dhiibbaa isaanii itti fufuun boombii darbachuuf doorsisuun akkasumas waliigaltee haaraa akka fudhatan dirqisiisaa jiru. Haa ta'u malee keessa beektonni dhiibbaan Tiraamp hojii Israa'el kamiyyuu akka deeggaran yookiin akka itti makaman irratti guddachaa dhufuu isaanii gabaaseera. Mariin niikuleeraa marsaa 6ffaan yeroon itti godhamu mirkanaa'uu dhabuun USA mariin kun kamisaa akka ta'u dubbatti. Iraan ammoo wiixata Oomaan keessatti guyyaa waliigaltee irra gaame ta'uu himattim. Gama tokkoon isaaniin gara jabinni guddachaa dhufuun doorsisni misaa'ilaa fi boombii darbachuun dabaluun karaan nagaa yeroo kamiyyuu caalaa dukkana ta'ee mul'ata. Manni murtii federaalaa dhaddachaa Araadaa waxabajii 10 bara 2025 oliyyannoo erga ilaalee booda Artisti Anduaalam Gosaa wabii birrii 50,000 akka gadhiifamu murteesse. Gabaasni abokaatoon isaa kenne akka agarsiisutti galmeen guutummaatti hin cufamne. Murtiin abbaa alangaa biraa eegamaa jira. Abbaan kananii obbo addunyaan haala kanaan akka argachuun rakkisaa ta'uuf qorannoon gaggeeffamaa jiru rakkoo qaba jechuun komataniiru. Dhugaan kananii dhokachaa jira. Nu dhaabsisuuf haga ammaa tursiisan malee kana dura gadhiisuuf turan jechuun yaaddoo isaanii BBCtti himaniiru. Kananii addunyaa ganama bitootessa 11 bara 2025 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa mana jireenyaa waliinii keessa jiraataa turan keessatti darbii 5ffaa irraa kufuun lubbuun ishee darbuun ni yaadatama. Sababni du'a ishee haga ammaatti ifa ta'uu dhabuuf haala shakkisiisaa ta'een du'uun ishee maatii firootanii fi uummata Oromoo gadda cimaa keessa galche.